namoota bilbilli keessan karaa salphaan isin jalaa to'atamee jiruuf akkasumas karaa hedduu namoonni hedduun irraa sodaachaa jiran irraa wantoota xiqqoo taates isin garsiisa nafaana turaa isin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan keenya baga jiraatan isin jechaa jirra jirtu. Har'a namoota karaa kontirool bilbilli isaanii kontirool itti ta'ee ifirraa beekuu hin dandeenye karaa salphaa karaa viidiyoo fi oodiyoodhaan yoo bilbila keessan irratti namni kan isin hordofaa jiru tahee karaa salphaadhaan akkaataa ofirratti beektan isin garsiisa. Namoonni hedduun siistema kana amma dura nagaafachaa turanii garuu kun waan lama qabaata. Mallattoo lama, mallattoon tokko mallattoo sagaleetii fi viidiyoo yookaan kaameraa wal faana jirtu yeroo hedduu itti fayyadamnu jechaadha. Waan nuti yeroo hedduu itti fayyadamnu sun wanni sun asirratti yoo dhaabbata akka argamu ta'uu wanti sun bakka kanatti taa'a jecha. Kaameraa fi fakkeenyaaf amma wanni xinnoon amma asitti argaa jirtan waan xiqqishoo akka noqxaa wayii argaa jirtanii tuni dhaabbataan jirti. Tan sagaleeti jecha. Tan sagalee keenyaati. Sagalee itti fayyadamnu jecha. Kaan immoo kaameraadha. Kaameraan fakkeenyaaf yeroo hedduu yeroo nuti viidiyoo fa'aa dawwalluu yeroo nuti viidiyoo fa'aa ilaallu gubbaa kanarra baha wantuma tana jalatti ilaala jecha. Fakkeenyaaf amma kaameraa wayii banee isin garsiisa. Kaameraa wayii banee isin garsiisa kunoo argaa jirtan amma asitti bahaa jira jecha. Bakka kanatti bahee cufame. Yoo fakkeenyaaf wanti tun bilbila keessanirra kan dhaabbataan osoo addaan hin cinne kan akkanumatti teessu namni akkas hordofu jiru dhibbaa dhibbatti beekadha. Karaa viidiyoo fi akkasumas sagaleedhaan akka ajaa'ibatti wantoota isin odeessaa jirtanii wantoota isin bilbila kana keessatti olii fi gadi laaqaa jirtan salphumatti isin to'achuu danda'a jecha. Yoommoo akkuma amma isin garsiise kana dhufeefaa qabahu ta'e kun siistema jawwaalli amma ofirratti haaromse jechaadha. Yoo sun sinirratti argame maal godhuu qabdan? Tokkoffaa erga achi sun sinirratti argame maal godhuu qabdanii jalqaba siitingii keessa seentanii jecha. Siitingii keessa seentanii bakka amma aappisi dhufan irra seentan. Bakka aappisi dhufan irra erga seentaniin booda as keessa as dhuftanii wantoota dhokataatu jira. Wantoota aappiilee yookaan aappii fakkeenyaaf aappii amma akka aappii kanaafaa yoo waan akkanaa kan ofirratti argitan taatan bakka istoora dhufan irra cuqaastanii asirratti as jalatti kileer sinii fidaa. Kileer kana lachuu tuqxan. Kanallee tuqxanii katti aanuu kanallee tuqxan. Ammas aappii bifa kanaan jiru jecha. Aappii namoonni itti nama to'achuudhaaf itti fayyadamu keessaa aappii bifa kana. Aappiin kun bifallee hin qabu jecha. Aappii sun fakkiillee hin qabu. Fakkiin isaa akka waan vaayirasii takka ta'ee taa'a jecha. Aappii san ilaaltanii bilbila keessan keessaa dileet gootanii yookaan immoo dileetillee hin ta'u aappii sun. Dileetillee hin ta'u fakkeenyaaf akka amma kana tuqxanii asirraa tuqxanii irraa dhaabuu dandeessanii jecha. Katti aan immoo istoor ka'ee dhufan irra cuqaastanii bakka kileer daataa dhufan irra cuqxan. Bakka kileer daataa dhufan irra cuqxan yoo namni sun bilbila keessan to'atee jiraate salphumatti ifirraa hiikuu danda'a. Yoo sanas dadhabdanii sanas gootanii isinirraa maquu danda'amu maal gootanii as dhuftanii bakka sagalee tana bakka tana cuftan jecha. Bakka tana cuftan. Bakka tana cufnaan viidiyoos ta'e sagalees guutumatti hidhama. Yeroo bilbila haasa'uu barbaaddan immoo dirqama banuun yoo san hin banne nama sagalee isin dhaggeessuu gonkumaa hin danda'u jechaadha. Sawwaan ta'eefuu aappii kanatti fayyadamaadha. Irraa of eegaan dhaamsa kiyyaa laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaa yuutuub chaanaala kiyya akkasumas tiiktookii kiyyallee foloo godhaa. Haga barnoota dhufuun nagaa naa taraatti isin jedha.